hundumtuu narraa gorraani anattu situ gore akka har'aa kana miti madaa kootu siin qoore maaliifan si dagadha anoo du'an siin oole nama namni irraa gore karaa irraa jallifatu kunoo kaaddanaan nageesse garaan koo sin dagatu gargaaraa dhalayyeessa mudaa kee maal dubbatu namni gaafaalli hamaate akka kaleessaan ta'u orma ta'eetu achi laala iyyan namaan naga'u utuu watiin jiraanni aniyyuu addanan ga'u namni nabdedde na dhiise gaafa narraa achi laale guyyaan natti dukkanoof naan gaafan mala wallaale naaf dirmatte ka Yesuus koo fakkaataan kee jiraate anaa jiraachuudhaaf abdii dhabee lafoonaa keessa jooru nan argisi gara laafinaan dallaa koo keessa oolu anaa jiraachuudhaaf abdii dhabee lafoonaa keessa jooru nan argisi gara laafinaan jiruu koo keessa oolu jiruuf jireenya koo isa wal cacaalaa tooranaa qabachiifte utuutiin jirree lubbuu koon balleessa sammuutti na deebifte jiruuf jireenya koo isa wal cacaalaa tooranaa qabachiifte utuutiin jirree seenaa koon balleessa qalbiitti na deebifte akka namni si beekutti miti an akka addaattan si beeka faana keetoo gatamaa barbaada siin eenyuutu si qeeqa karaa nama dabarsuu didirra deemaa gara koo dhufte lafa namni itti nama arguyyuu miti laftatitti na fuute